wallahi. No, arrata akka marqaan tuqamnaan dhiirti dillita olkaatee marqaa. Takkaan agarreen dhiira marqaa harree fi dhiirti jechuun marqaa nyaatu harkeen beekan. Takka harree marqaa nyaatu harkeen beeku takka dhiira marqaa nyaatu. Mee wallaahi kunoo marqaa godhaadhaati harree dura kaa. Walla gaafa tokko marqaa godheetiin adeerran kiyyaanarra nyaatu daniitiin marqaa maal goonaa nyaanna jaa'inarra didanii harree dura kaa. Harreen tanya nyaatu didde marqaa. No. Hiika qabu wanti kun hiika Serious wallahi nyaatu didde arraabdeetumatti dhiiste. Intala baadiyyaa tokkoffaa safuu eeggadhu ati intala durbaati. Saafuu maaliin duqe wallahi mudannoo na mudattee himi adeerran kiyyaa marqaa godheetiin jeeban. Wanti itti qalladu jirtan midhaani. Marqa yoo ta'e agarree irraa harargee illee akka nyaatan arginee irraa harargee miileena nu keessara. Yeroo marqi sun qophaa'u shaamisaa gaciqilee itti darbanii wayita nyaatan hedduun isaanii hundumaa akka saamichaatti yeroo isaan nyaatan argaa hin jirre Oromiyaa keessatti ammoo arsiin nyaataan beekamtuu akka taate waggaa 7 dura viidiyoo ustaazonni gugurdoon warroonni akka sha'ana waarfaa dubbatan Oromiyaa keessa arsiin arargeen harka ilaa eessatti keessa nyaatti jetti gurraacha. Haga ciqilee. Haga ciqilee. Shaamisii irraa dhadhaa osoo harca'u. Ammoo dhaggeeffadhu gaa amma nuti akkas hojii qofa laami ammoo gastii ijoollee teessa irra taatee namni akkana dubbate qaata gaddarbee buloo qabe. Lakki maa waan beeku kaa waan lafarra jiru malee isin wanti amma isin haasa'arta waan lafarra hin jirre garuu haidhi lafarra jiru. Jechuun isuma kanayyuu haa ta'u fakkeenyaaf ati gastii teenya jirta fakkeenyaaf maa jennu fakkeenyaaf gastii gaa akkuma waluma tokko nuti Oromoodha. Ammoo osoo gastii ijoollee teessanii ta'ee namni akkana dubbate qaata biloo qabees hin jedhee. Gurraachaati marqaan jaalatta. Marqaan jaalatta. Ani marqa tolcheen jaaladha marqa distiif yookiin akka Bakka marqaa nyaatte jechuun indoomii nyaatte jechuun tartiiba irraa baate jechuudha. Asliin suuraa aslii gurraatti takka saana qoffeedhaan distii seenessanii fi aslii gurra. Baatiin marqaan kun dhugaadha nyaatota adda addaa marqa adda addaa bifa hedduun qopheessu jiran sun garuu amma Oromoo kanaan waliin madaalu Oromoo nyaata bifa adda addaa qaba keessattuu ammoo arsiin irra guddaa nyaata bifa hedduu akkuma oomishni adda addaa arsii keessa argamu nyaata bifa hunda bifa barbaachisaa ta'een arsii keessatti argama. Kana harargee achi keessa jiranii fi namoonni akka keessan yookiin biyyoota adda addaa keessa ta'anii arsii keessa gadi fageenyaan hin beekne haala gaariin ajandaa gootanii irraa taphachuun waanuma gaariidha. Akkamitti arsii keessa hin beekne jettan ani fufuyyoo arsiidha. Amma Suuzaanis arsii jechuun ni danda'ama. Nuti daangaraa amma Suuzaan nama gorolchaa fi machaara jidduu dhalattuu arsiitii fi harargee jidduutti amma Suuzaanillee intalti baadiyyaa. Anis akkasuma jechuudha. Maalum beekne asiin harama caalee maanya gorolchaa kana dalanne maaliif hin beekne sirruma arsii yoo beeytee jettee arsii yoo beeytee jettee intala arsii takka bira deemii marqa atillee marqii fi haati biyyaa arsiidha. Intala baadiyyaa gurraacha mataan cimamee jira anis marqa nyaate dhufe. Intala baadiyyaa dhaggeeffadhu. Atillee intala durbaatii mi intala arsii takka bira deemii atis marqii poosti nu godhi. Mataan cimamee jira. Dhageesse? Hojii manaa kennaa kun nyaata zayitii nyaachuu hin danda'u. Caalaa dhageeffadhu. Intala baadiyyaa ati dhiira akka barbaadde haasa'i. Garuu isin intalaami. Intala Oromooti isinin marqitee poosti nu haa gootu. Intalli arsii takkas marqitee poosti nu haa gootu achi booda. Isin marqaa marqitee poosti godhan teenyaayyuu miti nuti isiyyuu hin beeknu bilookin si godhan. Mee marqaa marqitee poosti gootu. Marqaa ajaa'ibaa kana bannaatee arsii leenjifaa abbaati. Marqaa ajaa'ibaatiin marqaa ginammoo marqa dhiirti nyaattu. Numa nyaanne marqa disti marqitee fiddee dhaggeeffadhu inshaallah fuula duratti no inshaallah fuula duratti abbaa mana kiyyaa gaafa marqaa nyaate goosaan isaa haala jira. Darbadiyyaa gurraacha marqaa nyaate dhufe mataan cufamee jira. Kanaaf xiqqoo safuu eeggadhaa irraa haasaa. Warroonni amma asirraa haasa'u kun hundinuu duulli keessan guddaan yeroo ijoolleen wal miitu duula gootanii yeroo ajandaa tokko argitan arsii irratti duula gootanii kun cabiitii Oromooti akka gammachuun jedhanii
waan san irra hirmaataa artanii Oromoo taate irraaf qubadha arsii jechuun handhuura Oromooti ayyoon. Innaa lillahi wa innaa ilaihi. Kanaaf duula keessa yeroo baay'ee waan akkanaa irratti waanuma dhufe. Duula keessatti hin jiru yoo dhugaan itti marfate qaama sultaan seenaaf jalli malee dhaggeeffatu amma dhugaa qoy gurguruu timna. Namni majammaraa miyyoota deemee arrabsee miyyummaan tun iyyuu akka arrafamtu godhe eenyu tokko fa'aa dhaggeeffatu sirriitti. Ma buuftan guys deemsa. Amma kan dhugaa fakkee. Doono dhiisi qoosa jiraa miti dhiisi gaa caalaayyee. Akka nama dhaggeeffatu Suzaan kana akka nama haasa'u amma akka nama haasa'u akka nama haasa'u Suzaan akka nama haasa'u yoo haasa'u miyyoon tun nyaata jaarsa siiti wajjin godhatte yoo poosti goote dirqama nyaata arsii silaa taate jedhamtee arrafamuu qabdi tokkoffaa dhaggeeffatu gurraacha kan jettu. Laal arrafamuu qabdi arrafamuu qabdu. Lammaffaa arrafamtee ammas komantii gadi deemanii dhiirtee arsii marqaa malee nyaattu jedhanii la marqaan maal viitaaminii iyyuu tokko qofa qaba viitaaminii iyyuu qabu mataa nama cufaa sammuu nama cufaa jette. Kana jechuun immoo gaa arsii cufan jenne wantummaan isin gayyaasee isin boochisee sanii miti amma deebisuuf ol deebisuun arraba dila kana maaltu fide hin deebinnoo. Michoon Jaala emotionaliin ta'e miti michoon tun dheengaddee heerumtee miti. Dheengaddee heerumtee bar tokkoffaa ija isumaatutu dhiira faayidaa hin qabne malee osoo aruusa akka keenyatti ni beektanaa fete ganda takka dubartiin takka gaafa heerumte baatii lamaaf ijji namaa isiin agartu. Baatii lamaaf kararraa meessanii jecha haayan. Hagan wanti dheeyitutti jechuudha karaa seenaa mamaa jedhanii hanga millaashii maatii isii bira dheeyxee maatii isii jala gubbaa uwwistee bifa haaretti du'aayii lammaffaa gisee irraa fudhattu. Samboota nama keessa gabbaatee sanuu ollaa dheeyxee gabbaatee dubartiin takka gabbaatee like ibidda ollarraa fudhachuu jechuun qaanyidha amma takkaaf dubartiin takka gabbaatee shiita suuqqattee gandarra deemuun karaa keenyatti saafuu qaanyidha. Dhugaan isin hin jaakunoo caalaan ganda takka. Dubartiin takka jaarsuma faayidaa hin qabne malee jaartiin gaafa jaarsa tuffattu ollaadhaa wajjin wallabdi jaan. Gaafa tuffii jaarsi mana keessaa isii qabuu dadhabee gabbaatee ijoollee ganda ollaa mukatti darbatti. Huddugulloo qaraadha. Bara intalti tun Suzaan bara intalti waa takka. Isaa qabachuu dadhabee boo dhiira laamshaa heerumtanii gaa isa Kammati jechuun suni intalti sun obboleetii. Amma kun sirrii intala baadiyyaa si wanni ajjechaa jirtu sirrii obboleetii. No haa qabaate obsi gaalaaf dogongora keenya dogongora walitti hin dhiisnu akka biraa fanii waan feene jennee yoo qofallee wanni ati jechuun jirtu roongii obboleetiiti jedhaa badhu. Maaliif jennaani intalti suni hin jenne na qabachuu dadhabee intalti yaada faxara gootee jaarsarraa gammaddeeti. Bashannansiistee faxara bareedaa gootee dura keessee ani gaawwaniin ani booddo fi obboleetiiti. Saniifuu amma namni torbaan takkatti fataa jeeti aruuza bahaa mucoon bashannantee nam takkan xubine namatti firaafanii goote namatti takka miyyoon badii takkan qabne isii dubbachuu kun jiru osmee ni heerumte wanni dalee jalaani malee afaanii ni miti maaltu dubbachuu isii daangeessa obboleetiiti. Eessa jalaa eessa jalaa Eessa jiran dalee bakka hawwanni bakka heerumteen jala balee gubbaa miti. Waan ta'eeti jechuun mirga guutuu qabdi. Dhaabbata agarsiirraa. Yaa Rabbi garaan na dhukkubeera. Ati garuu wayiin na dhibe intala baadiyyaa akkami kiyaar kana xabbastee turte? No wallaahi hin xabbasne. No jechuun ni jiraa miti. Maaliif akkanatti muudiitti qaqqabata takkaafii nama biraa. Malee bara intalli bara haasayyuun beeku bara haasa miidiyaa bara namni mara keenyaaf masala